Waaqayyoof galanna ta'u torban darbe walii wajjin kan barannee waa'ee jireenya shakkiirraa bilisa ta'ee yookaan jireenya shakkiirraa bilisoome kan jedhu walii wajjin barachaa turre. Jireenya shakkiirraa bilisoome yommuu barachaa turre keessatti akka introdaakshiniitti waa'ee jireenya shakkiirraa bilisoome kana barachuuf itti deemu ilaaluuf wajjin deemna waan ta'eef jennee wantoota gara jireenya shakkiirraa bilisoomeetti nu geessuu danda'anii ilaalaa turre. Innis tokko tokkoon waa'ee Yesuusin ilaalleerraa. Yesuus eessaa ka'e akka ture ilaalleerraa, jireenya shakkiirraa bilisoome akkam akka ta'e ilaalleerraa, jireenya shakkiirraa bilisoome kanatti galuudhaaf yookaan immoo mirga jireenya shakkiirraa bilisoome kana kan qaban eenyu akka ta'anii walii wajjin ilaalleerra. Isaanis ijoollee Waaqayyoo akka ta'anii, ijoolleen Waaqayyoo immoo mirga qabeenya abbaa isaanii, mirga waan isaanii ta'e hundumaa fayyadamuu akka isaan danda'ani walii wajjin ilaallee jirra jechuudha. Amma Waaqayyo nu gargaaree jireenya shakkiirraa bilisoome kana hiika isaa ilaallaa jechuudha. Waaqayyoof galanni haa ta'u. Mee nama hundumtuu yoo macaafa qulqulluu of harkaa qabatee jiraate macaafa qulqulluu keessaa wangeela Yohaannis boqonnaa 3 lakkoofsa 1 hanga 8tti habaafatu isa dubbisuudhaaf jechuudha. Isa erga baafatee booddee jireenya shakkiirraa bilisoome kun maal akka ta'e isa jedhu walii wajjin ilaallaa jechuudha. Galanni Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Jireenya shakkiirraa bilisoome jechuun nama hundumtuu waa'ee jireenyaa define godhaatu jettanii jedhanii namni hundumtuu anis taarraqaanis obboleessi keenya nuuf kadhataa ture amma argeemmaas tiimiin faarfattoota amma nu wajjin faarfataa ture hundi isaanii jireenyaa fi garaagaraa qabu. Warri biyya Itoophiyaa jiranis, warri Afrikaa keessa jiranis, warri Awustiraaliyaa keessa jiranis, as whole Ameerikaa keessa jiran immoo they may define karoora jireenya define gochuudhaa fi akkaataa keessa jiranitti define gochuu danda'u. Because jireenyaa fi dhaabbataa kennuun hin danda'amu. Jireenya amma lafarra jiru kanatti hiika dhaabbataa kennuun hin danda'amu. Sababiin isaa hiika dhaabbataa kennina yoo jenne aniif tarreen akkaataa nuti jireenya define goonu garagara. Hammuma jiraanne, hammuma apply goone, hammuma nu gale waa'ee jireenya kanaa, hammuma wajjin rakkanne, hammuma ba'aasaa baanne, hammuma eelaasaa baanne, hamma nu eelchee fi hamma nutti tole ibsina. Miti reetaarre. Fakkeenyaaf jireenyi si maali yoo siin jedhanii ani jireenya akkasitti ibsa jechuu kan dandeessu wanta hubatte wanta keessa jiraatte dabarte isa jiraachaa jirtu sana ibsuu dandeessa. Kanaan ala jireenya amma keessa jirru kana ibsi yoo jettanii inni tokko jireenyicha keessatti dhiitee yookaan immoo reebee ari'ee ergatee jiraataa jira. Inni kaan immoo ergamee rakkataa ba'aan itti baay'atee mirga dhabee akkaataa garagaraatti Waaqayyo yoomna ajjeefta lafa kanarraa yoomna furatta laata maaliifan hin duulaata kan jiraatu baay'eedha. Inni kaan immoo maalumaaf handu'aa duumti kun lafa kanarraa utuu badee kan jedhu baay'ee jira jireenya kana define gochuudhaaf. Kanaaf iskaalooraan garagaraa jireenya define haa godhan iyyuu malee akka soosaayiitiitti yookaan akka keenyatti jireenya hiikatti kennuun hin danda'amu. Sababiin isaa jireenyi lafa kanarraa hiika garaa qabaata waan ta'eef jechuudha. Anaaf jireenyi akkan keessa jiraachaa jiruudha akkan itti hubadheedha. Isiniifis akka sanadha warra kaaniifis akkuma kana. Garuu immoo namoonni tokko beektonni immoo waa'ee jireenyaa maal jedhu jireenya isa lafarra jiru kana jechuudha. Kaayyoof karooraa wajjin walitti qabaniitu ibsuu yaalu. Kanaaf jireenyi maalidha jedhu isaanii hammam akka karoora uumamaniif galmaan gaaniidha jedhu namoonni baay'een. Isa kana yoo haasofne waa'ee namoota muraasaa haasofna. Sababiin isaa namni jireenya kaayyoo uumameef galmaan ga'uu danda'u kaayyoo uumameef namni jiraatu addunyaa kanarraa namoota 2-3% 2-3 hin caalani. Kanaaf isaaniin define gochuu hin dandeenyu. Jireenya akkuma nuyi jiraachaa jiruttidha waan ta'eef. Inni kan biraan jireenyi lafarraa akkuma kana erga kana ta'e immoo jireenyi waaqarraa immoo maal akka ta'e isa kana inni kun immoo warra hafuuraan hubatan warra Kiristoosiin beekan warra Waaqayyoon qaban warra Kiristoos keessa jiraatantu isa kana ibsuu danda'a jechuudha. Ani walumaa gala har'a kan nuyi haasofnu waa'ee isaa haasaa kan jiru waa'ee jireenyaa shakkii hin qabne kuni waa'ee jireenya isa lafarraa osoo hin taane waa'ee jireenya bara baraati. Waa'ee mootummaa Waaqayyooti. Waa'ee mootummaa Waaqayyoo keessa jiraachuuti. Waa'ee mootummaa Waaqayyoo keessa eenyutu jiraataati. Waa'ee mootummaa Waaqayyoo keessa inni jiraatu sun yoomii ka'ee eessaa ka'ee jiraataati. Namni mootummaa Waaqayyoo keessa jiraatu sun shakkii malee jiraachuu ni danda'a isa jedhudha jechuudha. Kanaaf maqaan Waaqayyoo eebbifamu. Kanaaf jireenya shakkiirraa bilisoome gaafa jennu I cannot define as my amma dandeettii kootiitti ibsuu hin danda'u. Garuu akka macaafni qulqulluun jedhutti jireenya shakkiirraa bilisoome gaafa jennu karoora bara baraa Waaqayyoo namaaf qabu keessa jiraachuu jechuudha. Qabxiin tokkoffaan jechuudha. Jireenya shakkiirraa bilisoome ibsi yoo jettan akka macaafa qulqulluutti jireenyi shakkiirraa bilisoome jechuun karoora bara baraa Waaqayyoo dhala namaatiif qabu keessa jiraachuu jechuudha. Eegni inni tokkoffaan jechuudha.
Karoora bara baraa Waaqayyo dhala namaatiif qabu keessa jiraachuu jechuudha. Karoora bara baraa Waaqayyo namaaf qabu kan ammoo yoo yaanne baay'ee akka namoota saayinsii fiiziksii hojjetaniitti akka namoota wantoota garaagaraa akka namoota niikulaar boombii hojjetaniitti itti dhiphannee wanta fiduu dandeenyu miti. Karoorri bara baraa Waaqayyo namaaf qabu jaalala Waaqayyo nama hundumaatiif qabu waan ta'eef jechuudha. Jireenyi keenya kun jireenya shakkirraa bilisoome gaafa ibsinu akka macaafa qulqulluutti akka manaa tokkotti akka kiristaana tokkotti jireenyi shakkirraa bilisa ta'e namni kiristaana ta'e tokko namni amane tokko namni mucaa Waaqayyoo ta'e tokko namni jireenya Waaqayyoo jiraatu tokko namni ergama Waaqayyoo jiraataa jiru tokko namni dhuguma amantiinsaa dhugaa ta'e amantiisaattis Yesuus kan amane amantiisaattis Waaqayyoo kan amane amantiisaattis Waaqayyoo amane itti kan of amane jechuudha. Fakkeenyaaf akka kootti gaafa na ilaalu Waaqayyo wabiin lafa kanarra jira ani wabii cimaan qaba lafarra. Wabii ergama koo hojjechaa jiru, wabii anaaf jiraataa jiru, wabii naa hojjechaa jiru, wabii maani waan inni itti minaa hojjechaa jiru. Obboleessi keenya ergamni nu farfataa ture eenyudha? Magarsaani Waaqayyo magarsaa gaafa laalu jechuudha. Magarsaan nama akka kooti, nama naaf hojjetu, nama wanta yaada koo naaf faarfatu, nama hojii ani itti erge naaf hojjetu tokko lafa kanarraa qaba jedhee namni naasa'u nama karoora Waaqayyoo keessa jirudha. Karoora Waaqayyoo isa bara baraa keessa jiru jechuudha. So karoora Waaqayyoo isa bara baraa jechuun bara bara Waaqayyoo bara barri Waaqayyoo Kiristoos torban darbe ilaallee irraa Yesuus Kiristoos kakuu moofaa keessatti akkamittiin waaqeffamaa akka ture abdii namoota warra yeroo sana akka ture nuufis abdii keenya isas bukkeen wajjiniin jiraachuu dandeenyu akka ta'e Yesuus Kiristoos fayyisaa keenya akka ta'e waan hundumaa akka ta'e bara baraan akka jiraata ture sagalee foon uffate akka ta'e ilaalleerra waan ta'eef bara barri Waaqayyoo immoo gaafa haasa'amu Yesuus Kiristoosidha jechuudha. Kanaaf jireenyi bara baraa kun jireenya yookaan immoo kaayyoo Waaqayyoo bara baraa kun karaa garaagaraa nuuf ife yookaan immoo karaa bara baraa nutti mul'ate yookaan immoo karaa garaagaraa akka nuyi karooricha keessa jiraannu akka nu kaayyoo Waaqayyoo isa bara baraa keessa jiraannu kan inni ta'e karaalee garaagaraati. Amma karaa sana ilaallaa jechuun tokkoffaan filatamuudha. So namni tokko jireenya shakkirraa bilisa ta'een jiraachaa jira kan jedhu yookaan immoo ani amantiidhaan mootummaa Waaqayyoo keessan jira. Ani jireenya Waaqayyoon jiraachaa jira. Ani lafa kanarratti waan Waaqayyoo ajandaa Waaqayyoon baadhee jira. Ajandaa Waaqayyoon hojjechaa jira. An Afrikaa kan inni dhufee fi Ameerikaa kan inni dhufee fi wanta Waaqayyo iddoo kanatti ni ergee fi lafuma jiru hundumaatti amma wanti namoonni nu dhaggeeffachuu danda'an addunyaarra namoota jira waan ta'eef jechuudha. Lafuma jiru hundumaatti hojii Waaqayyootiif kan argamee jira. Namni jedhu kamiyyuu filatamuun nama isa argateedha. Carraa filatamuu nama argateedha. Kanaaf akkaataan karoorri keenya kaayyoo Waaqayyoo keessa jiraachuun kun nuuf ta'e inni tokkoffaan filatamuu keenyaani. Kuni hojii Waaqayyoo isa nama dinqu, hojii Waaqayyoo isa baay'ee nama ajaa'ibu, isa baay'ee naannaa ajaa'ibu yeroo hundumaa gaafan taa'ee yaadu, yeroo hundumaa gaafan deemu, yeroo hundumaa gaafan hojii hojjedhu, yeroo hundumaa waa'ee Waaqayyoo gaafa sammuu kootti dhufu ani akkamittiin akkan gara Waaqayyoo dhufe, akkamittiin akkan mucaa Waaqayyoo ta'e, akkamittiin akkan ijoollee Waaqayyoo ta'e, akkamittiin akkan investimentii Waaqayyoo lafa kanarratti hojjechaa jiru akkan ta'e gaafa yaadu baay'ee na dhiba. Isinis baay'ee isin dhiba. Sababiin isaa namoota filatamuudhaaf carraa qaban hin turre nuun. Namoonni filatamuuf carraa qaban yoo jiraate lafa kanarratti warruma filatamuu danda'an ture. Nuyi garuu carraa filatamuu kan arganne karaa Waaqayyoo, karaa Yesuus Kiristoos bara hundumaa bara uumamuu biyya lafaatiin dura osoo lafti tokkoon iyyuu hin uumamin, osoo lakkoofsi hin jalqabin, osoo barrumti iyyuu uumamu waamti wayii hin uumamin dura yaadaan karoora Waaqayyoo keessa jirra turre jechuudha. Karoora Waaqayyoo isa bara baraa keessa jirra turre jechuudha. Kanaaf kun baay'ee wanta nama dinquudha. Karoora Waaqayyoo bara baraa keessa jiraachuun kan nu qaqqabe inni tokkoffaan filatamuudhaan jechuudha. Isa kanaaf macaafa keessaa lafa isin attanii ilaalatan yookaan immoo boriif kan isin gargaaru lafa isin qabatanii Efesoon boqonnaa 1 lakkoofsa 4 lammaffaa Tasalonqee boqonnaa 2 lakkoofsa 13 Maatiyos Wangeela Maatiyos boqonnaa 25 lakkoofsa 34 kakuu moofaa keessatti asii deebitanii yoo ilaaltan immoo Leewwota boqonnaa 11 lakkoofsa 44 boqonnaa 20 lakkoofsa 7 irraa waa'een filatamuu baay'ee bareechee jira. Namni mootummaa keessa jiru
namni jireenyi isaa shakkii malee lafa kanarra jiraatus bara baraanis jiraachuudhaaf abdii kan qabu akka torban darbee haasofne namoonni akka Daani'eel fa'a warri waaqayyoon amanatanii abidda keessa gadi afaan leencatti darbataman warri waaqayyoon amanatanii abidda dachaa baay'ee boba'aa jiru keessatti darbatamanii warra filataman warra jireenyi isaanii waaqayyoof filatame akka ta'e macaafa qulqulluurraa hin argina jechuudha. Kanaaf macaafa qulqulluurraa kan arginu fakkeenyaaf amma Efesoon boqonnaa 1 lakkoofsa 4 yoo dubbisne inni uumamuu biyya lafaa durayyuu warra qulqullaan warra isa duratti mudaa hin qabne akka taanuuf jaalalaan karaa Kiristoos nu fo'ateera. Waaqayyoof galanni haa ta'u. Kanaaf isinii yookaan nuuni yookaan ijoollonni waaqayyoo warri jedhamne kun namoota filatamneedha. Inni tokkoffaan inni lamman karaan ittiin jireenyi yookaan immoo karoorri waaqayyoo inni bara baraan of raawwatame filatamuu keenyaan jechuudha. Amma gaa wanti nama dinqu ani jabina kootiin yookaan dandeettii kootiin yookaan beekumsa kootiin yookaan haala kootiin miti kan hin filatame. Obboleessi keenya taarreen sababa Kiristoositti cimaa ta'eef sababa waaqayyootti baay'ee jajjabaatuuf sababa amantii bareedaa qabuuf hin filatamne. Hundumti keenya warri amanne hundumtinu warri gara mootummaa waaqayyoo dhufne hundumtinu filatamuun keenya sababa keenyaan miti. Filatamuu keenya keessaa homaa tokko waan qabnu hin qabnu. Sababiin isaa maaliif waaqayyo jaalala bara baraa raawwachuudhaaf yaada isaa isa bara baraa karaa keenya raawwachuudhaaf ulfina isaa isa bara baraa karaa keenya raawwachuudhaaf karaa isa bira ture karaa isa mirga isaa ture karaa isa bifaaf fakkii isaatti nu uume karaa Kiristoos nu fo'ateera jechuudha. Galanni waaqayyoodhaaf haa ta'u. Wangeelli kuni namoonni keenya akkaataa garagaraatti waan itti lallabameef yookaan immoo dhugaan wangeelaa kun sirriitti gadi fagaatee namootatti waan hin lallabamneef namoonni keenyas maayindii yookaan maayindii seetaappii wangeelli baatanii deema malee wangeelli hin dubbamu jedhanii waan amananiif hedduun baay'een namoonni keenya hedduun amantaan biyya keenya keessa tures wangeelli akka inni dubbamu wangeelli akka inni jireenya ta'e wangeelli akka jiraatamu osoo hin taane wangeela mataa dura kaa'atanii akka rafaniif wangeelli akka seexanatti hin ba'uuf malee wangeelli akka dubbamuuf waan hin turreefi dhoksaa kana gaafa namoonni dubbatan dhoksaa kana filatamuu kana gaafa namoonni haasa'anii dhugaan kun namaan galu. Warri inni galuuf danda'u garuu jira. Fakkeenyaaf wangeela Yohaannis irratti annii asitti deemee ilaalleerra yoo ta'e torban darbe waa'ee isaa kan ilaalle wangeela Yohaannis boqonnaa 1 lakkoofsa 9 kaatanii hanga 12tti yoo ilaaltanii akkasumas immoo boqonnaa 1 lakkoofsa 1 hanga 4tti yoo ilaaltanii Yesuus eenyu akka ta'e nutti hima. 9 kaanee garuu immoo Yesuus kun gara biyya lafaa dhufuu isaa nutti hima. Biyya lafaa jechuun immoo nuyi akka ta'e warri isa hubatan yookaan immoo nuyi warri biyya lafaa kee turre kun warri isa beekan warri isa hubatan ijoollee ta'anii warra isa hin hubanne immoo warra isa hin beekne immoo garuu macaafa qulqulluu barsiisaa warri turan barsiisaa macaafaa warri jedhan luboota warri turan barsiisota yookaan immoo namoota gurguddoo akka bara sanaatti jiru warri jedhamanii Yesuus Kiristoos hin hubanne ture jechuudha. Yesuus kanaan duras ture ammas jira garuu immoo yeroo sana immoo qaamaan dhufee isaan keessa mul'ate warra qaamaan dhufee wajjin mul'ate isaaniif iyyuu hin galle jechuudha. Namoota baay'eedhaaf hin galle namoonni warri filataman warri hubatan sun garuu ijoollee waaqayyoo ta'u mucaa waaqayyoo ta'uudhaaf Kiristoosin hubatanii warra isa hubatan sanaaf waaqayyo karaa ilma isaa karaa Kiristoos karaa sagalee foon uffatee sanaa ijoollee akka isaan ta'an aboo ijoollummaa akka kenneef macaafarraa hin argina jechuudha. Kanaaf waa'een filatamuu gaafa ka'u namoota isa kaan filatee immoo isa kaan hin filannee jedha sammuu namaatti kan dhufu jechuudha. Lakki akkam miti nama hundumaaf dhufe Yesuus Kiristoos nama hundumtuu karaa Kiristoos mootummaa waaqayyoo keessa akka jiru karaa Kiristoos mirga waaqayyoo yookaan mirga abbaa isaa akka dhaalu karaa Kiristoos jireenya bara baraa qabaatuuf ture garuu namoonni hin feene hin furanne isa hubanne hojii isaa accepting goone yaada isaa accepting goone isa accepting goone isa hin barre isa hin hubanne waan ta'eef warri isa hubachuu danda'an yookaan warri gargaarsa hafuura qulqulluutiin harkisa hafuura qulqulluutiin warri harkisa ilma waaqayyootiin harkisa waaqayyootiin warri jaalala kana keessatti hammataman garuu filatamaniiru. Isa kana macaafa qulqulluutu nutti hima jechuudha. Achuma lafa amma ilaalaa turre Tasaloniqee irratti Efesoon irratti boqonnaa 1 lakkoofsa 4 irratti akkasumattiin akka nu filate nutti agarsiisetu gara gadiitti immoo gossiqee ilmaan isaa taanee akka guddifamnuuf fedhe 5 irratti ilmaan isaa taanee akka guddifamnuuf akka fedhii isaatiitti. So this is the will of our God. Kanaaf fedhii waaqayyoo waan ta'eef fedhiin anayyuu fedhii kun midhaan geessu hin jiru. Fedhii waaqayyoo isa bara baraa immoo
namni daangessuu hin danda'u. Anaan na daangessuu dandeessu amma ta'e tokko. Garuu fedhiin koo keessa kootti qabamee mataa malee namni fedhii namaa daangessuu hin danda'u. Fedhii taarree iyyuu namni daangessuu hin danda'u. Taarree qofatu daangessuu danda'a. Fedhii waaqayyoo immoo lafa kanarras waaqarras kan daangessuu danda'u hin jiru. Sanaafu akka fedhii isaatiitti nu filate jechuudha. Fedhii isaatiin, jaalala isaatiin, fedhii isaatiin akka nu filamnu taane lakkoofsa irratti tan ilaaltu. Akka fedha isaatiitti yaadaan nu qabeeraa. Galanni waaqayyoodhaaf haa ta'u. Ameen jedhe taarre. Siitu bakka bu'eera waan ta'eef ameen jedhe. Maaliif bakka buutee fudhatte waan dhumaa. Akka isaan cufan kan godhasii waan ta'eef jechuudha. Wangeela Yohaannis irratti tan ilaaltaniitti yoo ta'e Wangeela Yohaannis boqonnaa 15 lakkoofsa 16 irratti waa'ee isa kanaa gaafa dubbatu isin anan fo'anne. Haaleluyyaa. Isin anan fo'anne anatu isin fo'ate iddoo sanarratti. Isintu ana fo'ate osoo hin taane anatu isin fo'ate. Isin warra na ajjeestan turtanii. Isin warra lafarraa akkan badu, akkan du'u, akkan ari'amu, akkan reebamu, akkan jibbamu warra na gootan turtanii. Garuu anatu isin filate jedha Yesuus Kiristoos. Kana namatu dubbate min Yesuustu dubbate. Kanaaf nuyi osoo akka mala keenyaatti manadhaa turre, osoo akka mala keenyaatti iddoo kana yookaan immoo waa'ee waaqa arrabi keenya waa'ee Kiristoosii haasa'u ture. Ani amma fakkeenyaaf ofii koo beekaa jireenyan keessa ture beekaa yeroo xiqqootti yeroo waaqayyo hamma waaqayyo na filatetti ituu waaqayyo nan argatin dura ituu Yesuus Kiristoos gara koo nufin dura ituu jireenyi koo kun gara waaqayyo nufin dura jireenya akkamii keessa akkan ture beekan ofii koo. Kanaaf erga waaqayyo sammuu koo jijjiire erga waaqayyo jireenya koo jijjiire booddee immoo akkam akkan ta'e beeka. Akkamitti akkan filatame garuu hin beeku. I don't know akkamitti gara Kiristoosiin akkan dhufe hin beeku. Namnis dhufee dhugaa natti hin baane natti. Macaafuma qulqulluu kana gara jireenya kooti dhufe. Wangeeluma kana gara jireenya kooti dhufe. Isinittis namni dhugaa isinitti bahee isinitti hin fakkaatin. Yookaan immoo maatii kiristaanotaa keessatti waan dhalattaniif isinitti hin fakkaatin. Yookaan maatii warra waaqayyoon beekanii keessatti waan dhalattaniif isinitti hin fakkaatin. There is the will of God over you. Fedhiin waaqayyoo isin irra jira. Fedhiin waaqayyoo nurra jira. Kanaaf ijoolleen kun ijoollee gaafan isiniin jedhu dhiifama. Isin namoota gurguddoodha. Ijoolleen isin jedhu konseptii ijoollee warra taane nuyi ijoollee waan taaneef waaqayyo abbaa keenyaaf ijoollee waan taaneef warri ijoollee waaqayyoo taane nuyi ijoollonni kun jaalala waaqayyootiin fedhii waaqayyootiin filatamne inni tokkoffaan jechuudha. Gaafa filatamnu immoo gaaffeen jiru yoom filatamne maaliif filatamne akkamitti filatamne kan jedhu jira. Waaqayyo nama filate tokko filatee magadanniisu. Maaliif akka filatu beeka. Yoom akka filatu beeka. Akkamitti akka filatu beeka jechuudha. We have a mission, we have a vision, we have a purpose. Yoom filatamne isa jedhuufi bara utuu lafi kun hin uumamin dura. Osoo lakkoofsi iyyuu hin jalqabin dura. Karaa waaqayyoo karaa Kiristoos duraan durfamne yaada waaqayyoo keessatti yaada Kiristoos keessatti barruu harka Kiristoos harka waaqayyoo irratti filatamne jirra. Yoom isa jedhuuf jechuudha. Isa kanaaf luqqisni amma isinii kenne ragaadha. Akkamittiin filatamne isa jedhu immoo ilaaluun nurra jiraata. Akkamittiin filatamne isa jedhu gaafa laallu akka inni yaadee of duraa qabutti. Akka boqonnaa tokko lakkoofsa 11 irraa dubbisuu dandeessu amma. Akka inni yaadee of qopheessee of duraa qabutti. Akka waaqayyo abbaan yaadee qopheessee of duraa qabutti. Akka fedha waaqayyootti filatamuun keenya ta'e. Kanaaf akkamitti filatamne I don't know akka fedha waaqayyootti. Akka inni yaadee qopheessee of duraa qabutti. Fedha waaqayyoo isa guddaa namni daangessuu danda'u. Lafarras hin jiru waaqarras hin jiru jennee irra waan ta'eef akka fedhii waaqayyootti filatamne. Maaliif filatamne kan jedhu immoo tokkoffaa wanti nu filatamneef nagaama miti. Maaliif filatamne inni jedhu hojii waaqayyoo isa gaarii duraan dursee qopheesse keessa akka deddeebinuuf karaa Kiristoos Yesuus filatamne jechuudha. Egaa iddoo kanarratti namoonni keenya baay'een ani kiristaana waan ta'eef ani filatameera jedhanii waan nagaaniif jennee waan nageenyeef kana booddee wanti na eeggatu hin jiru waan jennuuf jennee waan yaadnuuf jireenya keenya eeggachuun iddoon nuuf kenname daangaa akka qabu daangaan keessa deddeebi'uun nurra jiraatu. Kam iskooppii akka qabnu lafa kanarratti jechuudha. Hammam eessa deemuu akka dandeenyu wajjin filatamne.
Kanaaf maaliif filatamne hojii waaqayyoo isa hojii gaarii isa waaqayyoo duraan dursee qopheesse. Isa keessa akka deddeebinuuf jaalala waaqayyoo keessa akka deddeebinuuf torban darbe ilaaleera. Gara waaqayyootti guddachuudhaaf gara ilma isaatti guddachuudhaaf yaada Kiristoos qabu ture qabaachuudhaaf garaa Kiristoos qabu ture qabaachuudhaaf jaalala isa jedhamu lafa kanarratti invest gochuudhaaf Kiristoos mootii akka ta'e Kiristoos barabaraan akka jiraatu Kiristoos barabaraan akka mo'u lafni kun eenyuyyuu furmaata kan argatu karaa Kiristoos qofa akka ta'e himuudhaaf sababii nuyi filatamneef isa kanaaf. Efesoon boqonnaa 2 lakkoofsa 10 irraa argachuu dandeessu isa kana. Kanaaf eessa jirra amanuun obboloota koo gaafa of ilaalu torban darbe waan tokko isinitti himeen ture. Kiristaana jechuun ijoollee jechuun qabeenya abbaa isaatii fedhii malee sodaa malee mudaa tokko malee dhoksaa tokko malee iddoo qabeenya abbaa isaa jiru kan beeku iccitii mana abbaa isaatii kan beeku haala abbaa isaatiitti sirna abbaan isaa ittiin geggeeffamu aadaa abbaan isaa itti guddise naamusa abbaa isaa keessa kan jiraatu jenneera. Fakkeenyaaf amma yeroo baay'ee Oromoodhaan haammataa jedhu dhuguma manuma keenya keessaa kee gaafa ilaalu abbaan koo baay'ee namoota ormaa jaallate gaafa jedhu namoota ormaa gargaaruu barbaada. Anaan na gargaaruu irra nama ormaa gargaaruu barbaada. Isinis kana hundumaa beektu maatiin keessan akkasuma godhe yaada. Oromoo waan taaneef yookaan immoo sirna nama jaallatutti waan uumamneef waan guddanneef. Lammaffaa sirni gadaa amanuuf sirna haaraa miti beenna waan ta'eef. Sirna gadaa kana nama kan biraatti geessitan yoo himtan garuu hamma barsiiftan ittiin furatu. Maal jechuufan kana jedhe namni mucaa waaqayyoo ta'e tokko mucummaa waaqayyoo isaaf haaraa miti. Namni mucaa waaqayyoo ta'e tokko akkamitti akka jiraatu eessa akka jiraatu maaliif akka jiraatu maal hojjechaa akka jiraatu underlined ta'etti kennameera. Malee mucaa waaqayyoo jedhamtee dukkana keessa akka deddeebinuuf miti. Mucaa waaqayyoo jedhamnee hojii namatti waaqa miti namatti iyyuu hin tolle akka hojjennuuf miti. Dhiifama kana hojjetaa irra jechuun miti. Hojiin keenya fuula waaqayyoo duratti qajeelaa akka ta'uuf waaqayyo duraan dursee nama hundumaa dursee bara hundumaa dursee bineensota dursee nu fo'ate. Galanni waaqayyoodhaaf ta'u. Waan tokkoon isin gaafadha. Fakkeenyaaf lafa kanarratti gaafa uumamne egaa yaadaan qabamne waan ta'eef inni nama isinitti himu lafa kanarratti gaafa uumamne waraabessa moo nama dura dhalate taarree naa deebise kamtu dura uumame waraabessan gaafa keenya jechuudha akka lafa karaatti uumamnetti yayyiin nan gaafa namaati jechuudha. Egalee waaqayyo nama duraan dursee qopheessee raawwateetu yaada isaatiin qabee qopheessee raawwateetu akka hundumaa akka inni to'atuuf akka inni bulchuuf immoo xumura irratti maal godhee nama deebisee uume. Akkuma sanatti nama uume. Hangafummaa lafa kanarraa yoo ta'e fakkeenyaaf ammoo waraabessi nu dursa jechuudha. Garuu hangafummaa keenya tun taane waa'ee dandeettii haasa'uuf waa'ee filatamuuf hangafummaa keenya tun taane dandeettii keenya tun taane beekumsa keenya tun taane wanti hundumtuu lafatti hafee waaqayyo waan hundumaa dursa nu godhe. Kanaaf filatamuu keenya keessatti wanti tokkoyyuu ga'een keenya wanti tokkoyyuu hojiin keenya keessa hin jiru jechuudha. Galanni waaqayyoodhaaf haa ta'u. Dhaqnee akka hojjennuuf filatamne dhaqnee akka ija akka godhannuuf dhaqnee akka ija akka godhannuuf eessa dhannee inni jedhu gaa macaafarra jira dhaqaadha waan ta'eef jechuudha. Wangeela Yohaannis irrattis wangeela Maatewos irratti wangeelota keessatti macaafa qulqulluu irratti deemaa dhaqaadha. Kanaaf dhaqnee akka teenyuuf immoo miti. Torban darbee waan tokko sitti himeen ture as gara kana gaafa dhumne nuun hundumti keenya akka tasaa diiviin nuu bahee miti.